Anis biyyaan qaba biyya caaltu biyyatu Oromiyaa tanumaan badhaatu handhuura abboodhaa biyya gootoowwanii biyya hayyuuf qara biyya biifleewwanii biyyatu Oromiyaa biyya sirna gadaa kan ittiin beekamtu mallattoon si odaa. Anis biyyaan qaba kan ittiin dhaadadhu biyyatu Oromiyaa tanin jiruuf abdadhu tiin bulmaannisi addunyaa fakkiidha. Yooyaa welcome jennee jirra. Mee seenaati dafa share godha. Muuziqaa daqiiqaa 5 fi daqiiqaa 6 bannuun qabnu kallattumaan karaa sagantaa keenya waan ceenuuf viidiyoo kana warri seentan osoo qalbiin irra dafaatii walii daddabarsa walii qoqqooda gama ajandaa keenya dabarraa jechuun arrabaa sadii irraa dubbannaa. Akkam jirtan? Jirtu numa jiraanna. Abshira abbaa irreetu bada malee bololaatu bada malee addunyaa tanarra abbaa garaatu bada malee sabni tokko numa jiraata. So arrallee xiqqoo keessa seenneeti xiqqoo waa halau jennee asinis halau jennee asinis achi halau jenneeti xiqqoo waa xinxallee waan buunuuf mee oduu mimmi'ooytu isinii daddarbinaati dafaatii walii qoqqooda. Waa sadii irraa dubbanna. Waa'ee gargaarsi biyya alaa kun wal duraa duubaan osoo addan cinne itti fufuu isaa tokko jaa injifannoo because the diaspora Oromo deserve a credit jetti faranjilaan. A diaspora of Oromo they deserve a credit jetti. Maaliif jennaan waan xiqqaan daleene kabaja isinii mala credit argachuu qabdan jechuudha. Itaane waan paartiin Oromoo dheengadda ijjannoon paartiin Oromoo dheengadda fudhatte sun bareedaadha gahaadha waan jettullee isis xiqqoo mataa keessaniineeti xiqqoo keessaa waa dhudhuubnee baanaa jechuudha. Keetti aanu hiriira Washington DC guyyaa 25 guyyaa hiriira kanarraa illee ni dubbanna. Kanaafuu baga nagaan dhuftan welcome isin jennee jirra. Dhiyaadha ol dabraa taa'a irraa dubbannaa jechuudha. Ashaagireen akkanatti mataan seenuu jira. Mataadhaan ashaagireen mataan seenuu jira jechuudha. Waa hedduu dhageessanarra. Ay kisaara ajajaan namichi. Qurxummiin gaafa du'aa haate utaaltini silaa bishaanuma keessa utaaltee bishaanitti deebiti malee hin baatu. Bishaan xarafa baatee cirracha irratti as hin baatu. Gaafa cirracha irratti qo'ala teessee ni duuti. Ashaagireen kiyyaas na argaa jeeti. Huno akkasitti arraantan akka qurxummii bishaan keessaa baatee ugu takka suuraa qamadii garsiisa. Ugu takka suuraa xaafii garsiisa. Ugu takka suuraa boqqolloo garsiisa. Kun hundi muddamsuu fi gargaarsa dhabuu fi waan itti seene kana hagam takka akka keessaa bahuu hin dandeenye ragaaf garsiisuuf karaa feesbuukiitiin ifis sossobee yookaan if jajjabeessee kaadiroota isaallee jajjabeessaa jira. Tokkoffaa waa'ee gargaarsaa Jarmaniin guyyaa kaleessaa doolaara miliyoona 400 irraa dhaabdee jirti jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna jechuudha. Kana maaliif jettaa akkamiin shukrii galfattaa anaan jechuun ni mala. No waan hin galfadheef hin qaba. Maaliif arraan tana Abdoo Qaadiifaa akka Sa'iid Faan ijoolleen jajjabduun Jarman keessaa qabnu akkasi qorra keessa ala bulaa turan. Kuni firii bu'aa isaaniiti. Nuti illeen iyyansi keenya dheengadda doolaara miliyoona 275 irraa murre. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jenna jechuudha. Kanallee rabbiin keenya galanni haa gahu. Amma durallee doolaara miliyoona 100 irraa murre. Amma durallee doolaara miliyoona 100 fi Yuuroopiineen irraa murte. Dheengaddallee yeroo isin tuutariidhaan akkasi kaambeen godhaa jirtan hin tuffatina. Mana teessaniiti hiriira bahaa jirtan jira keenya. Mana teessanii hiriira bahaa jirtan. Tana wanni akkanatti irra deddeebinuuf arra ganama hirribaa ka'ee reefuun tana maaliin godhee Google seeneetiin meeqoo jettee miti anummaan Google kanaa gaafadhu silaa Google isa addunyaa tana control godhee jiru odeeffannoo addunyaa namni qabu waan Google ta'eef yaa Googleiin jeen lakkoofsi Eertiraatu nama meeqaa jennaan nama miliyoona 3 tuqaa lamaan anje Google. Haya lakkoofsi Itoophiyaa hoo Itoophiyaan population meeqa qabdi jennaan
Itoophiyaa miliyoona 112 qabdi naan jee Google. Haya. Amma gagijeen tilmaamu. Formulaan Abiy Khee fi formulaan inni fakkii godhate maastara khiyya. Beeta namni kun gizee waa barachuu deemu. Yoo kunfuu baratte yoo waa baratte nama sirra jabaarraa baratta beete. Yoo dinagdeenis guddachuu feete. Yoo sammuunis guddachuu feete nama sirra barateerraa waa baratta malee nama waa siin geenye nama waa takkan beeyne khasin geenye bira dheexee warraan barattu jechuudha. Darasaan gaafa waa barachuu kaate sheekha isa caalu bira dheexee sheekharraa waa baratti malee nama isan geenyerraa waan barattu. Kanaaf gizee laalu duuba erga akkana taate gaa Isaayyaas Afwerqii kuni ama 30 bulchee nama miliyoona 3 qofa qaba. Listiroon Itoophiyaa keessa meeqani geessi ijeetiniif gaafadhaa jeetin talan. Meeqa jee gizeen kaalkulee godhu yoo xiqqaatte listiroon Finfinnee keessa 100 caalti. Magaalota Itoophiyaa kana guutuu walii herregdanii walii idaatan. Lakkoo isa uummata Eertiraa ni caalti jechuun listiroon Itoophiyaa keessa jirtu. Miliyoona 112. Vice 3.2 million. Mee namni miliyoona 112 qabu maal gochuuf nama miliyoona 3 waggaa 30 guutu Misira firri isaa Ameerikaa irraa bitee halal miit asirraa biteetti namni Eertiraa erga Misiraa fi xaafii bitee asii ergaaf. Innaawa biiti sun gaafa mooyyaanee turte san Itoophiyaa irraa waan hariiroon qabneef ala kanarraa ergaa fi turan asirraa Misira bitanii erganiif xaafii bitanii erganiif biyya alaa kanarraa erga firri isaanii. Warra gargaarsa biyya alaatiin jiru maaliif Isaayyaas addunyaa kanarra deemuu hin danda'u. Ameerikaa dhaquu hin danda'u, Awurooppaa dhaquu hin danda'u. Maaliif saankishinii jala jira. Tanatti gaa Abbush Khiyyaas Abbush daa'imni taphateen quufin ka'eeti Kim Jong-un Afrikaa Isaayyaas Afwerqii bira dhaqee isuu bira dhaqee fakkeenya isarraan baradha jee dhaqee jechuudha. Arraan tana gaa diyaaspooraan wanni inni dubbii tana isinii kaaseef gargaarsi isin akkanatti irraa murtan Itoophiyaa waan laafaan seenaa qabsoo jirtan ifin tuffatina. Kireediitii ifi khannaa galgalaa ganama kireediitii ifi khannaa diyaaspooraan waan dalagaa jirtan kanatti itti boona. Immoo as keessa namaan galatoofadhu jira. Wayyaanee waan nu goote beeytanii gaafa nuti 99 faa biyyaa yaanu san keessattuu keellaa mooyyaalee Keeniyaa san nurraa bante. Maqaa abaa'ootiin Oromoo tana kaan dararanii abbootii qabeenyaa maal godhanii deemaa humaan fiddan ja'aniiti keellaa nu duraa bananii nu gadhiisan obboleeyyan keenya. Deemaa humaan fiddanii ja'aniiti balbala nurraa bananii balbala mooyyaalee tana deemaa ja'an hundi yaate jechuudha Oromoon. Oromoon san dura hin jirtu Ameerikaa kanarra guddaan 91 gruupiin xiqqoon takka dhufte. San dura ilmaanuma abbaa lafaa warra ilmaan tujjaaraa kanaatu as dhufee barachuu ture jechuudha biyya Ameerikaa tanatti. Oromoon hin jirtu guddinaan. Oromoon guddinaan qabaate gaafa wayyaanee keessattuu 98 harki guddaan gaafa sani balbalti mooyyaalee irraa banamtee irraa saaqamtee deemaa jaanumaan fiddani. Alhamdulillah arra namni akkasii beesan hundi arra ambaasaadara ta'ee jira. Arra ambaasaadara Oromoo ta'ee jira mata-matatti. Tokkollee rafaan jiru. An dhugaan isin himan. Ani yoo namni maraataa ta'e malee osoo ilmi Oromoo ka'achi digrii meeqa qabu dalagaa dhabee taa'u ani falmataa biroo waniin asii dhaqee bulchiinsa ta'uuf maali? Ani carraa biyya alaa argadhe asiin jiruu bareedduu qaba. Maal gochuuf hin biyya namaa biyyatiyya dhaqee ifiifuu kabaratee huula kooisan qabu deemee ba'aa namarratti achi dhaqee. Kan baratin achi kabarannoota isaa fixe sun haa dalagatu dalagaa isaaniif dhiisu. Asii immoo an dalagaan tiyya maal ambaasaadara. Ani ambaasaadara Oromooti. Gizee hireen Oromoo takka badde gizee wanti Oromoo takka jallatte ani ambaasaadara Oromooti. Atis ambaasaadara. Dasse sagalee taana saba keenyaaf. Arra wannummaan qabsoon Oromoo erga mana galtee calliftee namni hundi callise booda am Oromoo firistiin khaatee Jawaar Mahammad qabsoo eegalanii arraan tana cinaacha dadhabaa wayyaanee Khalee fi turuu isii babbaqeessine seenne itti muddinee wayyaanee biyyee si galchine. Jaalannu jibbinu. Namoonni tokko no. Jawaar nu saame Jawaar qabsoo nu saame kijiba. Jawaar qabsoo isin saameen jiru. Jawaar dhugumaan qeerroo gaggeessaa ture. Maaliif ragaan kun baatii torbamee maaltu socho'aa jira? Erga Jawaarii dhamees kan naame nothing. Dhugaa rabbi laan dhugaan ni hadhootti liqimsa. Gizee gariillee warri Jawaarii zannii badaa turtan hundi dhugaa tana liqimsa. Akka leencatti mucaan kun isinii falmatee hirriiba itti dhabee miilli itti iitawee mana hospitaala akkana laaptaap isaa qabatee ciisee isiniif qabsaawee isinii wanni godhee ture. Arra baatii torba gizee inni hidhame
Where is it? Akkasitti nama qudha. Nama dhugaa namaa kaayu taha yoo dhugaa namaa keessa rabbiin isin gargaara. Dhugaa namaallee hin dhoysina. So akkasitti gaa erga Jawaar Mohammad akkasitti Oromoo qabsootti naqee karaa nagayaatiin ummata fincilsiisee wayyaanee buqqisee jechuudha. Maaliin ambaasaaddaroota akka xiyyaa fi keessanii kana ka biyya alaa tattaa'u jechuudha. Goonee jira. Agarsiifnee jira. Arramoo Abiyoot Kaasahuun dheengadda gizee dhufu dhugaa seenee mee carraa kanninaaf jenneetti dhiifne. Maal jee? Qarshii takka takkanaa kannaa qarshii maakiyaattootti dhuydan tabunarraa dhuydanirraa qarshii takka takka sadaqaana kannaan jenne ji'atti $30. $30 naa kannaa maal irratti akkas jebeeytanii? Ta duraan duraa namichi qarshii argeen beeku akkuma seeneen qarshiin liqii fi kana kana achi waa walitti butate. Okay, diasporaan faa warri biyya alaa jiran kunis osoo qarshii takka takka ji'annaa kannan no guyyatti qarshii takka $30 baatitti maarre jee hisaabbatee maal jee ati gaa abjuu biraa tana keessa seenee ture jechuudha. Boodarragaa nuti warruma kalee gaafa Abbaay Tsahaayee likkii isin galchine jee usan inni sababa nu ta'e haa galatoomu. Sababa inni likkiin isin galcha je'ee fi sababa balbala nu duraa saaqanii gaggeessanii ilmaan Oromoo arraantan hundi isaa falmata mirga dhala namaa ta'e hundi ambaasaadara Oromoo ta'eeti arraantana qabsoolleen biyya alaarraa gaggeeffamaa jirti. Jaalattuu jibbitu tana ifitti hime. Tana wanni niin siin ja'uuf wanni niin akkanatti ilaal filaa keessa darbee sii filuuf maali beeyta akka sii galuuf. Qarshiin miiliyoonni doolaareen miiliyoonni 400 arra osoo Jarman Abiyyi kanniti maalitti godhaa? Malaaxaa Hangaasaa Ibraahim fi Malaaxaa Jaafar Alii fadhaadhaatti diba? No. Maalitti godha? Ask yourself. Doolaar miliyoona 275 dheengadda Joe Biden irraa mure maalitti godhuu deema Abiyyi? Na dhageeffadha. Addunyaan tun yoo xiqqaatte gargaarsa Itoophiyaan doolaara biliyoona 3 argatte addunyaarraa. Maqaa adda addaatiin argatte. Gujuma takkatti hodhu doolaara biliyoona 3 jaaniin. Organization adda addaa, biyyoota adda addaa, sababa adda addaatiin qarshii tana sii kannan. Amma dheengadda gargaarsa waa'ee guddiinsa maarree jedhanii doolaara miliyoona 275 Itoophiyaaf silaa already qabamee turu irraa hambifatan. Jarmaniinis sababa waa'ee abaluu Abaa Caadaafiin kannaata jette san isinis hambifatte. Maaliif addunyaa sobuun hin jiru gaamma. Amma diktaatara ta'uun hin jiru. Biyya alaarratti hirkattee diktaatara ta'uu hin dandeessu. Maaliif ambaasaaddaroota jira? Warra qabbana keessa sii buluu jira achi keessa sii deeme. Kanaafu arra abbichuun kiyya ganamaan ka'ee qamadiin Goojjaam jedhee footoo qamadii Goojjaam nu garisa. Footoon inumaa gaafa wayyaanee san irra jirtiyu gaafa Allaamuddin dachii warra kibbaatan akkasi qotaa turan ruuza. Dachii Oromoo tana gaafa akkasi qota inumaa lafti gaafa san irra magariisaa yoo dhugaa dubban. Jarri bar tireena naqee maali wanni Abbaay kana jalqabsiisanii waa meeqa ha godhaniihu akka Abiyyi kana footoodhaan nu cinqine jira keenya. Ay Abiyoot Kaasahuun laala oggaa gargaarsi achirraa qat asirraa qat jennaani maal godhu eegale beeyta hiyyaadinaa kuno maal jaan beeytanii gawwaatu jaartii isaa hunoo laal gaara kana tabba kana qoteetiin qamadii qotee maali hoolaa bitee hoolaa san nyaachisee gabbisee qalees nyaachisa hin nyaadhu jetteen ni nyaatta jee gara fejan akkasana Abiyoot Kiyyaas arraan tana Jarmaniinis irraa murannaan Ameerikaanis gargaarsa irraa murraan Awurooppaan gargaarsa irraa murraani maal godhu eegale suuraa qamadii kaasee maxxansuu eegale if dandeenyaa nyaataan jechuu isaatii bada miskiina rabbi anaa nyaatu. Ay Abiyoot Kaasahuun ay Abiyoot aboo diyaaspooraatii wallaahi isin na boositanii jirtan dhugaan isin himan. Akkanatti itti mudda yoo barbaade malaaxaa tana kaasan faa yoo fedhe haa gurgurate yoo gatii baasteef hin baaftu qullaadha ayina uummata kan baastu duwwaadha keessisiiti qafoodha qululleen bishaanti naqachuu taate aanan itti dhuguu taate beektanii malaaxaa warra asii galfate qafoosa yoo barbaade itti haa naqatu. Garuu gargaarsa Ameerikaatii fi gargaarsa Awurooppaatiin inninis saba keenya numan cunqursin. Inninis diktaatara numan taane gaa nutilleen ambaasaadara mataan keenya ambaasaadara mataan keenya qabsaa'ota biyya alaa kana tatteenyu jechuudha. Hin barbaannuti nuti aangoon barbaannuti anfariira maallaqaan qabnu anfariira qoonqoon qabnu nuti ala kanatti wanni gallee achi wanni feenu hin jiru. Yoo biitii teenya san nuu bilisoomte alhamdulillahi rabbil aalamiin ijoolleen teenya tabaratte haa dalagattu. Ijoolleen teenya ta maastereetii mee qabdu haa dalagattee biyyee fi guddifattu san feena nuti. Garuu ilmi Oromoo nurraa hin ajjeefamin ilmi Oromoo mirgisaa hin dhiitamin jechaa jira nuti. Sinii galee? Kanaafuu
akkasitti abiyootiin khiyya uguta ka eeyruun Goojjam qamadiin akkana asheette ja'a uguta ka qamadiin maarree wanni taate ja'a uguta ka xaafii wanni ay abiyoot huno lan akkana lan jara keenya biiti waa qabdu takka Dubai takka Saudi Arabia tarabbiin waa irratti magarsin cirracha qabdu sun rabbiin gaazaa fi daaba kanneefi saniin jiraachaa jiran nuti immoo likkii teenya namni humna fi hin beenye likkii fi hin beenye nama lakkoofsa nama population miliyoona 3 qabu Eertiraa wajjin dorgomu Eertiraa wajjin waliin fakkaatu humna fi beeku qabda kanaafuu wanni itti aanu abiyoota amma wanni itti aanu gargaarsa qofaa miti karraa muramu jara keenya qalbii banaana dhaggeeffadha abiyooti irraa wanni kaayamu dem saankishini abiyoot akka bakka takkan sossoone godhamuuf dem maa qabiin Itoophiyaa darbamuuf deema jara keenya jaalattuu jibbitu akka Umar al-Bashir abiyootiin Eertiraa qofa deemuu danda'a mee haa dhufu Ameerikaa amma onnee qaba hottu jee mee onnee qabaatti abiyoot kaasaa'uun yaa abbush mee ati onnee qabda Ameerikaa hottu hin dandeessu hin jiru addunyaa wajjin dippiloomaasii addaan muramtee jirtaati kan itti aanu hidhaa si eeggata kan itti aanu saankishinii akka Umar al-Bashir Suudaan san sirra kaa'aniiti akka godhanii rarraasanii si baasan jechuudha tana wanni si eeggataa jiru kanaafuu jabaadha warreen biyya alaa jirtan krediitiin isiniin mala wanni isin dalagaa jirtan arrallee warra biyya keeysaa Oromoo fi Rabbiin abdadhee caala ja'urra isin warra biyya alaa kana qabsoo jira jabaadha gujjab sini qudinee jira ifiifillee krediitii kana waan xiqqaa dalagaan jirtanii tetti antu waa'ee paartii Oromoo dheengadda sanii dabarraa jechuun ajandaa lama paartiin Oromoo wanni isin jette nuti filmaata hin gaggeessinu filmaata irratti hin hirmaannu jenna gujjab harka isinii dhoynee jira Profeesar Mararaa Daawud Ibsaa obbo Daawud Ibsaa galatooma hin hirmaatina filmaata shiraa kana harkatti hin hirmaannu jaa ijjannoo teessanitti cimsaa fufa immoo waan takka godha dheengadda Finfinnee irratti abiniin akkasitti hiriira qalbii takkaan qoma dhaawatee waan barbaadu Bahardaar Finfinnee irratti waan fedhu godhate lafa Oromiyaa irratti isinis ummata keessa waamicha godhaaf obbo Daawud Ibsaa Profeesar Mararaa hin sodaatinaa qalbii takkaan qoma teessan dhawadhaa ummata biyya teessanii ka'aati hiriira bahaa ja'aati ummata keessa waamicha godhaaf leadershipummaan teessan arra mul'achuu qabdu arra leadershipummaan teessan ka isin mul'attu guyyaa arraan tanaa kana jechuudha ka'aati ummata keessan dura bu'a dheengadda abiniin qalbii takkaan xalayaa isaa akkasi qabatee hiriira irra dhaabbatee waan barbaadu hiriira baandiraa lumuxii seerarra hin jirre qabatanii uffatanii afatanii dirree bahanii hiriira godhatan jechuudha lafa Oromiyaa irratti isinis hiriira waama ummata keessan akkuma abin waame hayyama isin hin barbaachisu beeksisuu qofa isin barbaachisa jechuudha wanni isin sodaatanii jiru haa Oromoon garaa murattu ummata kana kalee huno arraan tana ummanni kun kalee hiriira godhatee arrammoo gaafa ati baatu atis paartii kaafaa hojjamta paartii abaa hojjamta atis mirga kee ka'aati waama dura bu'aa waama maaliif ijoolleen qoftiin if waamti maal responsibility sodaata maa dheessitan isinis beeksisa maaliif isinii miti kan itti gaafatamu haa itti gaafatamu mootummaadha yoo nama ajjeeses kan itti gaafatamu mootummaadha Oromoon haa garaa murattu kaadireen garaa haa murattu warri inni ergatu garaa irra haa muratani hay abiniin dheengadda nagayaan hiriira isaa godhatee yoo gabbee ol deebi isinis leadershipummaa fudhadhaati mootummaarraa akka seera biyya sanitti hayyama sin barbaachisu beeksisuu qofa si barbaachisa erga jedhamti deemiti bakka jirtu hiriira Oromiyaa guutuu waliigalaati guyyaa manni barnootaa banaa deemaati xalayaa galchaa magaalaa hunda hiriira bahuu deemna ja'aati galchaa xalayaa beeksisuu qofa isin barbaachisa maaliif dheengadda abiniin godhatee yoo isin dhorkan Oromoon ammallee haa garaa daranuu irraa murattu yoo arra muranne guyyaan irraa muranne hin jiru tana tadhaammataa ummata godha garsiisa kanaafuu obbo Daawud Ibsaatii fi Profeesar Mararaan yoo dhugumaan hoggantoonni keessan hidhaa jiraatan paartiin keessan hundi hidhaa jiraatan waamicha miidiyaa isaanii dirree bahaati waamicha godha ilmaan Oromootiif karaa miidiyaa Oromoon qabduun karaa Oromoon hafuura itti baafattu hundaan waamicha godha waamichi isin gootan akkuma abiniin mirga qabaatee hiriira bahetti
isinis ummanni maqaa abaa'ootii fi maqaa kaafaa'ootiin haa bahu isin immoo xalayuma galchitan mootummaa naannoo oromiyaa galcha bahuuf deemna ja'ati khawali galaa galcha beeksistan malee hayyama miti hayyamni isinii kannu mun jiru addunyaa tanarratti hiriira namni tokko gaaboo Ameerikaa ta'e feetu Itoophiyaa ta'e seera kun wanni ati hayyama fudhattu jiru hiriira bahuudhaaf ni beeksifta sanbooda bakka jirtu poolisa sii godhan akka mirga kee godhamtu okay jarri khalee abiniin nagayaan poolisni godhamee fi poolisaa wajjin ka'anii hiriira bahanii galan ati yoo lammii biyya sanii taate yoo dhuguma mootummaa sirna nafxanyaa yoo kan tahin taate yoo mootummaa kun inni dhaabbate ummata amaaraa qofaaf yoo dhaabbate hin tahin taate arra khayitii liidarshiipummaa kee garsiisi ummata keetiif dhugaa argummanni kee daranuu arralle kanaaf paartiin teenya ka'aati Profeesar Mararaa fi obbo Daawud Ibsaa waamicha hiriira Oromiyaa guutuudhaaf qopheessa wannummaan nu qofa diaspora over dhiistaniif hin jiru nuti waan takkan barbaannu sinirraa sumuuniin barbaannu gallee angoo sinirraan barbaannu we don't need nothing garuu isinillee khawuu qabdanii bare khaatanii ummata keessan akka warri abin godhesan beeksisaa mootummaa naannoo Oromiyaa noo yoo isiniin jaan as bahatii noo nuun jaanii jiranii jaati ummatatti hima kanaafuu biiti ta abinii filmaata hin seentan jechuun abiniif dhiisa amaarri haa bulfatu akka beekutti sanbooda Oromoon khagaraa hiree biltsiginnaa jala tattaa'us haa dhugaatan arkee jalaa dhaabbatu abbaan garaa kanaan isiniin jaa jechuudha kanaafuu jabaadha Oromootiya ta'etti aantu hiriira jira hiriira guddaa erga mootummaan Joo Baayiden dhufe erga Doonaald Tiraampiin deeme hiriirri guddaan diisi qopheeffameen beeku mootummaan amma jiru ha dimokiraasiiti ha Joo Baayidanii dheengaddaa'u gargaarsa irraa muree jira argaa dhageetii warra abiyyi kana waan hin feeneef tan ammoo isin irra dabaluu qabna jechuun mismaara tokko oggaa gadhooyte mismaara saantima 12 oggaa inchii 6 akka gaarii muka keessa gadhooyte jabaachaa deema ammallee gatuma dhooyte jechuudha isin maal goona achi dheeni arrallee madooshaa fudhanneetuma gattumna jechuun mismaara kana hello nu dhagaa dheengaddallee maallaqa irraa hambisiifnee ammallee hunoo mirgi dhala namaa dhiitamaa jira hoggantoonni keenya beelaan dhumaa jiran nama nu ergaa dhaqaatii nu gadhiisa jennee ammallee mismaaratti tumne jechuudha kana gochuun maal jechuudha taaftellee wanni ni isiniin je gargaarsi Itoophiyaa kan namu qicaadhaan kan nama bakka takka wali qabaniin kannan amma kadhiyoo tanaa sun qicaa biraati kunis itillee biraa keessa jira kunis qicaa biraati qicaa wal jalaa deemtu tana irraa muruudhaaf nutilleen hiifachuun qabnu maal biyya bilisaa waan jirruuf wal argaan Washington DC guyyaa khamisaa guyyaa lambooda yoo rabbi je tokkolleen akka nafne distance irra jirtan hundi Ohio Pennsylvania maarree warri DC dhaan marsitanii teessan kun adaraa nam tokko akka nafne jabaadha nam takka akka nafne wal argaan DC jabaadhaan injifannoon teenya fuuluma dura deemaa jirti arrallee hoggantoonni keenya mana hidhaa ta'aniiti qabsoo teenya nu gaggeessaa jiran mana hidhaa ta'anii qabsoo arrantan attention Tigraay irraa gama Qaallittitti shift godhan gootowwan akkanaa qabdan leencoota akkanaa qabdan kanaafuu ittiin boonu qabdan Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa leencoota akkanaa kana itti boonu qabdan warra mana hidhaa taa'ee qabsoo isinii gaggeessaa jiru warra mana hidhaa taa'ee arrallee sagalee Oromoo dhageessaa jiru Oromoodhaaf sagalee taa'aa jiru arra miidiyaan addunyaa guutuun isaan irraa dubbataa jira isaanitti shift godhee jira jechuudha kanaaf jabaadha bakka jirtanii ani ambaasaadar efinje ani hogganaadha ani qabsaa Oromooti ifin tuffatin warri biyya alaa tattaa'ee aboo hifanne aboo dadhabne nurraa dhiisaa biltsiginnu majala yaanaa warri joo kun warra duraanuu kaayyoon qabne warra garaan bocce warra garaan timaatime maaliif ati haatite biiti sun erga biyya alaa kanas ergatte wanni ati gochuu dandeessu gargaarsa biliyoona 3 tubboo maallaqaati akkasii shwaa jettee itti yaabsan akka gaafa amma dura isin jeesan tubboo san qaa irraa muru dalagaante gaafa tubboo kana irraa murte jilbiinfatee lafarra deemaa jechuudha qabsoo xiqqoon seenaa doolaara biliyoona 3 irraa dhaabuu jechuun akka nama lubbuu fi kanneeti tana waan xiqqootti hisaabinaa jechuu barbaadeeti fayyaan argadhaa bakka jirtanii hin hafinaa warri Washington DC khaleessa doolaara miliyoona 400 Jarmanii irraa murte alhamdulillahi rabbil alamin Amerikaanis torbaan tokko dura doolaara miliyoona 275 irraa murte alhamdulillahi rabbil alamin doolaara miliyoona tokko torba maali ji'a tokko moo lama dura Europeanis irraa murtee ture yeroo alhamdulillahi rabbil alamin ammallee gana ol siqaa deema jala waan qicaa ta'eef irraa dhaabuu qabna gargaarsa kana hunda irraa dhaabuu qabna qabsoo jirtan hin ifatina hin dadhabina itti muddaa isinin jenna jechuudha itti muddaa
gaafa waan nyaachisu dhabe kolkollee alaa galfatee fi kolkollee achi keessa waan nyaachisu kaadiree tana dhabe gaafa san jilbaan lafarra deema ammaaf maal jaabeetani abbootiin irree maal jaambeeta isa dhiisaati warri silaa dahabaa fi gaasa qabu warri biyya arabaa warri amma akkanatti abbootiin irree jijjiitan hundi hanga lubbuu keessaa baatu ni qabna jaan hin amanan arraa biyyiin footoo qamadii gizee maxxansu gargaarsaa irra dhaabbate jechuudha footoo qamadii if dandeenya ol no kijiba jechuudha qamadiin duruu xaafii fi qamadii fi kuduraa oomishaan turre maal waggaa 27 istil gargaarsa alarraa kadhataan turre kun ibsobuudha kun deebisaadha itti ibsobuudha kanaafuu jabaadha wal argaan diisiidha jajjabaadha nam tokko akka nafne Washington DC irraa kamisa kana lafa jalatti qophaawaa itti fufachuu mismaarri itti dhawuma itti magadhawu hanga hoggantoonni keenya hidharraa baanii hanga Oromiyaan bilisoomtu hanga ilmaan Oromoo mirga isaanii argatanii anaa fi ati wanni gochuu dandeenyu ambaasaadar Oromoo ta'u ala kana sinigalee kanaafuu fayyaa naataa waan hojii turtaniif wala gara nagaan na tura viva